السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وردفتو تخينيا في داوتو تخينيا خبجمو عطفونو من الراب جتنا جدي مجرا نامون قدوما نجدو تاي نجدو أكا تاوفين أنا في جارتي فيا أكا نجدو تاوفين ترى من الراب دي مقدوما دي مجرا نفانا وردفتو تخيا في داوتو تخيا خبجمو يا إلمان ورمو أرخونو من أبدي تينا جديما ga kuno ana fi jarti kha kuno akka ga wali no arasi akka no jiddu dubbatutti akka no jiddu dubbatu kunoti amma kharam no rabdi tina chide mujira abdi khana khani beitan jetin yala kha mudura ana fi jarti jiddu no jiddu dubbate fitate no jiddu fite no jiddu asawe amma ga timmakhiya fi imma hada warra khana jartitti ana fi jarti jiddu halalu jetin manasati chide ma inshallah video khiya khana ankaduma نوجي ترى فانا خي ابوا انكدو ما نوجي تران جيتين اسين افيرا اكست ان شاء الله ولا قراخا وان اورينجن وانا في ابدي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ورتفتو تخينا في دوتو تخينا خبر جمعتين اكما ابدي خينا كنو خابدر نبيتني نبيتن جيتين ابدي سن راكبا ابدي خابدر نجدد بتي انا في أنا جدو أما جارتي جدو خدوبتي أغلب من ساعتين دفع كنا خاكلاتن أكن لالتني أجرتني تخاكونو إني لين نبر إسبران دكه وني لين كخا إسين لين السلام فتوفا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هردو تفيك بجنتو تكين كم جفتنا قاجرتو بكجرتنا تنجين كويسين هذا كبجت هرانتنا أكما جال شريف جران جورا هرانتنا حاجة إنسان فدة أكتر أرجتي تكامنا كير فين بيهو namni kun ammallee nama argitee yeroo dheeraa ija isaa arguufu olii gaddee maa jechuufu hawaa turre har'aan tana miidhaan deemee na bira dhufuun baay'ee na gammachiisee mee waan inni jedhu ka argitee asumaa wajjin hordofnu ta'a jechuudha. Akkasitti gaa daawwattoota keenya akka duraan agartanitti akka laaltanii beektanitti gaa xiqqoo haadha warraa xiyyaa wajjin wal dhabbii qabaas isinis quba qabdeen jeetiin abdii ifirraa qaba. Sanumaan jee karraga abdi keenya waan sibiro dhufeef waan jabduu waan nagarree waan nama gaddisiisaa waan nagarree waan na'am qalbiifilleetii fi sammuunillee naan dhaga'uu fi akka ijaafillee ifa gurraafillee akka dhagaytiif badaatiin waan hin taane kaakunoo laal qabadhee si bira dhiyaadhee wanni san maali gizee naan jettu wanni san yaa abdii keenya dheenya kana haadha warraa khiyyaa amma haadha burtitiyyaa hanaa ni beektaa. Ebera jaal shariif kiyya. Ni beektaa dhaabbilume tasgabbaay. Anqaan dubbii tana si himadhee si fixadhu achi boodallee waan naan jettu naan jettaan. Amma dubbii tana sittillee dheeressu bas waan kana waan namni amma waan namni ni yaada jettee sammuu keessa yaadne dubbii hin taane dubbii waan laaftuu akka waan injirati laallu kana deebitee wanni tun najjabaattee wanni tun maalii wanaan jettee dubbii amma dura mucaa xiqqashaa tokko harkannee ulaa dura nu kaayan atilleen dhaga'uun dhabduu miidiyaa irratti hedduu kannaa jedhanii akkasii ulaa dura nu kaayan jeetiin yaa abdii keenya mucaa san ulaa dura nu kaayatiif fudhannee osoo na dhukkubiin dura akkasitti mana geeffannee guddifachaa turre. Amma eegana dhukkubee kana amaliyaa seenee gizeen as deebi'u abdii keenya gaa hin beene jaartiin calumu jetteetuma hankuma naanii mustashfarraa bee xiqqoo jabaadhee if badee kanatti namtittiin na jijjiiramte. Jaartiin na jijjiiramte namni na jijjiiru waan dhageesse jijjiiramtu kanumaan jeen yaa hana mee mucaan xiqqashaan san eegumaa wayyaa'ee lafarraa kee kanaan mucaan xiqqashaan hojii harkannee nu rabbiin nu kennee san eessa jirtanaan aboo maqaama isaatiin itti dheeniti atilleen si arguu hin danda'u dhageettuma keetuun fadhu jetteetuma lafaa kaateetuma sirgaana jettee akkasittiin ka'ee gaaboo wanni tun booda ijoollummaan tiyya haa nagee harkattu na'am wannummaa kan na dhagayin isiilleen hanqa ijoolleen irra darbitee
waan kanoo yaa itti godhee narra darbitee hoo deemte jeetiin he'eetiin anummaan biraa qaqalladhee abdii khee biraa gabbee kunaarra guyyaa lama guyyaa sadii ganda keessaa jira. Mee jaaloo jaal Shariif waa tokko asirra isin gaafachuu barbaada. Ifa mallee naa godhaati. Wanna amma isin haasayaa jirtan kana anaaf gurra qaba haasaa argitee haaraya. Mee maalumatu argitee isin nama fakkeenya nuuf ta'u nama argitee nu argitee ani akka hangafa argitee kiyyaatti nama sirraa yoo waa argitee waa na harkaa badan haasofa ta'uu waan argitee silaa yaadu ta'uu siin mari'adha nama siin mari'adhee kana na deebisu har'aan tana atiin kun nama guddaadha ammallee nama argitee kalee dhibamee nama argitee waa hedduu argee harka rabbii argitee ti rabbiin karaa si deebise alhamdulillah sanittu shakkarree hin quufneti wanni ati argitee har'a naan jettu kun baay'inatti argitee na dhagamaa jira jechuudha. Lammata immoo waa'ee daa'imaa ka jettu kana turtuu keessa gaafa mana keessan dhufne argitee ni beeyta ni yaadatta. Waa'ee mucaa kanaa caafii isaa argitee atummaan kaaftee bar daa'imni kun kennaa argitee rabbi nuu kenne jettee nuhuu saahibban kiyyaa hojii sitti qoosnee kennaa argitee ilmoo namaa rabbuma ilmoo maraayyuu rabbuma nuu kennaa maaliif jetta siin jennee si coorree jidduudhaan namni argitee afaan nu balleessu dubbisan. Waa'ee sanillee addaan hin baafanne lammata immoo har'aan tana argitee ilma sanii fi dubbii teetiif tahaana maaltu waliif fidee jidduu tan keessa yaa'ii walii godhuu dandeettan. Bar akkuma si dhibdeetti yaa abdii keenya bar dubbii tana bar ani amma akka laalutti laal duraanuu akkam jette Oromoon mee maattu ifiifuu ni duuti maal jettee ifuutii jaan ani amma fakkeenyaaf anu kunoo nama dheenya kana wala abdii keenya ni gartan isinillee dhibamee mana yaalaa kana keessatti illee operaasiyoon nu godhanii amma amaliyaa nu godhanii abdii keenya dhiiga namaa naas guuraa bulan dhiiga namaa naas nannaqaatii as baane beete yaa abdii keenya ammoo ani mataan kiyya kun nama tasgabbira jiru maasiimuu dhukkuba an duraan keessa jiruu fi wanni ilaamaan dhukkufi ilaamaa kiniinaan ganda keessa deemee nyaadha abdiyoo barga waanin ani haasawee fi waanin gallakkisee fi kana nama yaadatu miti abdii keenya kanuma jettee hanaan arra mucaasan akkumatti suutaa afaan nagayaatiin yaa hanaa mucaa ati rabbiin dheengadda kannaas nu kannan jennee dubbanne san akkuma sabaatiin bee mucaasan isa keessannaan hii jette mee mosanuu mucaa sanatti hin dhayini ani ilaamaa waan callisee garaa keessana jira ati mucaan san waan ati balaaxa hindi ati narra hoftu tana waan musalsala nuti laallu kanaatu musalsala san narra ooftaan jettiituma jaartii lafaa kaatee na mucaan ati kannaa nuti jennee akkasii mucaan san keetii jettee abdiyoo atiitu namarraa dhalee ulaa san dura naa kaayee deebitee atimmaan namaa ulaa kana dura nu kaayee jettee akkasitti na fudhachiiftee mucaa san kannaa rabbiiti jeetiin ayillee gowwoomee si wajji diqaalaateen guddisu jirettee abdiyoo mucaan san ani karabbii natti beene kay isiin arra kunoo jettee laal mucaan san mucaa keetii jetteeti mucuma kiyya ani isii boodaan haraami dhalee nu gooteetuma akkasitti darsa kee fudhadhu amma anaa sirraa deemu amma ijoollee kee keessaatti ta'a amma mana kanaan si dhiisee deemu amma narraa gabbee jetteeti abdii ulee na fudhattee waan mulawwaa moo akkanatti ajananii kana fudhattee ka ani gurra ijoolleetti yaa jechaaf gandi ollaatis biittiinis biyya arabaati gandi ollaatis akkana dhageenya jeetiin haasootumatti ijoolleellee bira ariyee deema kurfaasan seenaa jee isillee yaa abdi guyyaa lamadaatti deebi'ee karadhee abda eessaa dhageessee dubbii tana hin beeku kuna akkanatti kuna abdii hiraaramee kiininallee kuna nama gaddarra deemeetti kiniina fudhataa jaal Shariif kenna rabbii jedhee guyyaa haga kanaa ati asitti ollaa tokko jirra osoo argitee mana teettee na yaamte hin dhagaya akkamitti argitee sa'a kana argitee guyyaa kana guyyaa haga lama ala jira jetta ati har'allee nama mana keessa argitee ilmaan tanaafuu baga argitee rabbiin bakka ciiftu si kaasa jennee du'aayee si goonu har'aan tan akkamitti ati dawaa fudhattee ala keessa olii gad deema jettee dubbatta jaal Shariif
maal yaaki dubbina kana maal taate ilma namaa birattuu safuudha kun haana jaartinoo homa feete yoo ati kafaleessoo ati siyaarra erbirraa kalee ol ka'e kana bakka ciisuu ka'e kana akkamitti dawaa kee fudhuu jettee darsa kee guurtee gassi baafti mana. Amma abdii ottanumaan kalaal laal akka nama cimimuu jiru akka cimimuu jiru akka nagarree wallaa abdii dubbummaan tun na dhiddeetiin laa namummaan na dhagayin jeetumaan bergaa guyyaa tokko ooleetiin guyyaa lama dalleetti deebi'ee hoo isiin tokko tasgabboytee shayxaanni biraa kute jeetiin abdiitti dhaqee yaa hanna yaa aboo manaa nagadiin baasin yaa aboo namni dhagoo jeetiin kadhadhee abadan waan dhageessin beeku mee abdii keenya atilleen si darare mana kee dhufee harreeyi mee abdii keenya dubbii tana akka laaftutti ilaaliiniiti mee dubbii tana jidduu seenii laali mee dubbii tana kara kamiin micciiramte dubbiin tun kara kamiin akkana taate mee atummaan yaa abdii keenya kottuti mee isii tana biraas dhaqiti waan isin jettu addaan reggar nu bariiti yaa boomee akka walitti deebinu yaalii godhe yaa abdii keenya amma durallee siin jidduu seene. Sila jaal Shariif ani bara haga ammaa kanaayyuu akkamitti asittuu natti dhufuu dhabdee argitee si komachaa jira garummoo argitee har'aan taanatti dhufuun ta'e galagala argitee galata guddaa naa qabda ati argitee nama argitee an ulfeessu namaan ulfeeffadhu nama naaf kabajaa qabu ani argitee manni keessan mana argitee kabajaa qabu haannaa yeroo argitee ati dhibamtu akkasitti wirri jettu san har'a yoo isiin waan akkana dalageetu natti ulfaata garummoo wanni takka wanni an argitee xiqqoo asirra addaan baafachuu barbaade sila dhimmi isiin argitee maqaa mucaa sanii natti hin dhayinii mucaa kana argitee keetuma argitee fiddee asitti hulaa dura keettee filima irratti dalayte jettu kuni akka nama ati ilmoo kana nama biraa irraa dhaleetti si shakkitee waan kana dalagaa jirti moo amanni karoorri isii kuni har'aan sihii argitee reefuu baatii takkaa hin geenne fayyitee nama dhaabbatee deemuu si arguun kennaa hawwiidha yaaki maal taatan wanni akkanaa waliin hin jedhamu osoo atuu nama kasan taatu taate har'aan tana nama argitee namni kuni karaa rabbiitti argitee rabbiin argitee baganuuf jiraachise ilmaan kanaaf jettee isiinu duraan booyaa turte har'a akkamitti waan kana geettanitu argitee nahaana aarse akkamitti har'ati dhufteetiin natti himteetiin dubbii kana callisaa. Yaa abdii keenya mee akkam seete wanni tun beete shayxaanuma dhalaan tun hanqa halmisiira irratti qalbii irraati yaa abdii keenya. Sun dhugaadha. Ammas dhalaan tun waanuma namni dura jeensan mataa keessa qollafatti jiran laal yeroo takka gaafa an fayyaa qabu laal dubbii ijoo namni barreessee fi jira koomeentii jalatti yaa hannaa janiin mucaasan kajaarsa keetii ta'uu malaa namoota tokko jira shayxaana rabbiin afaan jalise dubbii uummataa dhageessee ammas geelota sii bira dheetee xiqqoo waan akkanatti waree takka deemtee isaan bira ooltee dhufti beektee yaa boo mucaasan akkam gootee mucaasan akkamatti namni hulaa dura si kayaa mee hannaa sammuu teetta nagaatti leessisi haa maarree jaaniini mucaasan weelloo shariifumaa dhalee hulaa dura si kaayee deebi'ee si garsiise mucaan kun keessaa ta'uu dhabuu jaaniiti shakkii wayii takka keessatti darban abdiyoo amma san eega qabattee gaa waan isii afaan micciiree bar hanqumaan abdii wayyaawee jidduu takka booka riba maa kana naacisaa yaa hanna na dhukkubaati operaasyoonaan ta'e amaliyaan ta'e gabbeeti hunciisee kiniinaa liqimsee gachiiseeti kiniinni kun natti hacabu jeeti yaa abdii keenya gana gachiise namtittiin ciisuma kiyya kanarraa laal ciisana dhorkitee dhaabbisan san jaartii maaltu na garagalchiinumaan jaa lakkaa isin abdii oo qalbii keessa hanqee inni xiqqoo jabaatuun eegalte eegaan xiqqoo jabaadhee booda dubbii tanaan eegaltee mucaan kun abadan mucaa keeti inta dhiiga ummannillee koomentii katabee jiraaf abdii jaanii mucaa kana dhiiga isaa laali dhiiga jaarsa keetiitii laali dhiiga keetiis laali dhiiga gurbaatis laali jaanii koomentii katabaniif isii waan kana isii dhageessee ani dhibbatti akka mucaan kun keetaate ani gurra kiyya kanaa fi ija kiyya kanatti akkanatti laaleetiin akkana jette waan isii laaltee isii garsiisu gaa namni kun aalimul khaybi miti waan ani godhe isii dubbatti waan ani godhe kan rabbiin alqaatan godhe ani saafiidha ajaajitii si gurgurettee abdiyoo akkanuma dheenya kan afaan inni qabdi isii fi ilmaan si mana dhiiseetiin ala jira abdiyoo arra kunumee si yaadadheetiin gaa dubbiin na jabaatteetu magaa rooba kana rooba akkanatti
biyyatana keessa kana rooba ana qoran danda'u kiniinaan bakka deemee fudhachaa jira mee abdii afaan kee kadhageessu taate hoo dubbii kee kadhageessu taate hoo kophaa teetillee gaa siwaan jettee namallee dabalatee isii bira dheettu abdii keenya mee gaa sirrallee narrallee sii wayyaa sirrallee rabbii wayyaadha yaa abdii keenya mee dubbii tana akkuma taatu ta'eeti mee nu jidduu waa fikime yaa jaarsari wallaahi nu asittuu quban qabnu nu argitee mana keessa sagaleen hin bahu ummata argitee fakkeenya namaafuu ta'u jedhaa yaadaa turre har'a as geettanii quban qaban maaliree ani mee asumattuu kaa'ati har'aan tana kana yaadattee dhuftee argitee galatoomi garuu immoo argitee asumatti hulama kana duratti mee osoo osseentee mana kun mana argitee ani ilma siifte asitti gaciifte mana kee kana ciifte ganaa argitee dawaa qabattee gantar olii gad deemteetti nu honno jettu nama argitee umrii kana argitee nama fayyaa sanuu qabee nama fiigu osoo argitee akka tokko taate namni kun mee ati akkamitti haati manaa haannante kana hunda kasi gootu taate yoo dhugama rabbii isiin namnummaan jettee namaatiin ka kana dalatu taate wallaahi argitee ani baay'ee tokkotti gadde jechuudha kanaaf jecha har'allee argitee namni kun borullee taanaan isin waliif toltan ilmaan kanaaf jecha nama argitee har'a ilmaan kana hunda walii wajjin hore ilmaan teessan tunu argitee fakkeenya isinirraa bartu ijoolleen tun barataa jirti waan gaarii tokko isinirraa baruu qabdu kalee gaafatti dhibantu sojiin bootti kanaaf jecha jaal shariif ani haga rabbiin na dandeesse ofii kiyyaa kophaa tole jettee argitee tole jettee ishi jettu kophaa kiyyaa ni gaafadha dhaqee ani yoo argitee sirna argitee namallee kana fissatti na ofitti dabala jaarsa والله أنا كوني وانا أرجتي فافا نمني برا أرجتي سي أرجتي لما خلي أرجتي بوي في ترون هر أنت لما مسلا جم متوجين أو نوجد أمله نمني أرجتي هر الإبر سد دبلورهم برباش كان أفجع جال شريف كان إسني يادناتي أنا هر أنت نكون أكون مسنا أرجتي أما كيسمان مناجع مسنجراني إسلام أرجتي فدي أسبايا كان أفجع أنا أرجتي أولين بولو برو أرجتي ترين أكيتنين يوك أرجتي تولي جتوني غافت أيوك هدي تطاعتي بول فدي لما أتبار بعده وان كان فتا كان أما أولي قدم تاني أرجتي منا نمات أرجتي نمنو واسنين هنجريني نمني أما أرجتي متكو أنا ملتبا جال شريف أتنا مناف كبجاك أبو أرجتي منك يا منكيتي منك يا منكيتي ولدي بمنك يا ناتائي أرجتي هنگ دبي كل أدم باتو وجين دبني غاني سن أرجتي درك ما أرجتي نما سكوب نما أرجتي كله فراش رج إسحار أول كأي جنان أفضل ده جنان نم نكون إبا ما لو كانوا ما نفيدو هما أرجتي هم نكبوا تسلي يو كلام نلدو بجراتاتي هنگا فن أدم سيجا فتا وانا كان أرجتي درك ما أرجتي وجولة تكسر دبوك أبدا هر أنت نما كله وجولين أبا كله أدم نور أدم بين جتة بوتسون هرات فيا كباتة أرجتي سينجرور أنا أرجتي أتي أنا برا باتة بلون كن وانا أرجتي فاف والله كنا أرجتي وانا أترجتي وانا جت كنجرو جتشاف جي شريف كين أكسيتي أتلين الفاد وعبد خينا لا الفن الرافع أرجتي ما جتشونا جتشو وان كوت وانا كان أتمنى له جت أرجتي ما جزاك الله خير ربي جزاء ربي واني سياقته أجر سياقته جزاك جنة سياته بلسوما صفاته آمين كوني أرجتي أكسي أبدي خينا أرلي أني نجفت دوغا نجفت أرلي أتلين جلتومي أك نبرة تايجتشون خي بس قرو أبدي خينا أما أنا مجاكي نتوكو بلان جربيتي أما غا تكو أتشيفا غودا غرباكي نتوكو بلان جرا إسا برالي غرباكي نتوكو أبدي برالكيتين أكنتين كوايا كنا جيتين إتي مت جيتين أكسيتي مجاتكو سكسيتي أسيفا أمدولو كابانيتي أكنتي كاباني تماني جاني غندساني اللي لكي أزديبيه أما إنه مكان بحري باري متى بيتو أتي فوقودا نصر جانيني مبيكون أكسيتي إسابلا أكسيتي نيت فجيتي براديمه إن شاء الله تلين بوجاتكو من خيسي برد في كانتاتي دبيتنا خرطكوتي غانا في جارتي تنا حلي ووتو تكتي دبين يدو فيتو تكتي إن شاء الله أبدي خيني دفيتي سيغا غافدا أتلين كا خيسوما سيبري جرا خيسوما غبان وانتوتي أرى الفاتوتي مي أكوانما إسين سنجتو تنا غيا خان ديبيتين أكسيتي سرا هو بدا أبدي خينا ميغا أراب غا كونو غا دفيتين سيمت الفاتو والفن الرافع جالكي كوني والله كوني إن شاء الله نتوفا غيا بروتي نتوفا إن شاء الله كسمت خا دبي
خرجت ميسيتي بخرجت في التتين سقافة إن شاء الله أبدو غافون الدرا بكسك ربي نجين سيابوتشتي هذا كنا سيقولوا فيتي بيا بران سيقولوا فاتي أبدي خنيا أجرتو ما أيه جال شريف كي ألفا لا ألفين الرافعية.